kutaa magaalaa keessan gaafa deemnu keessattuu qulqullina wal qabatee magaalota garagaraa keessatti wantoota kana taajjabaati kan ture. Kutaa magaalaa keessanis gaaf deemnu akkuma jedhame daandiiwwan faayamanii mul'atan ni jiru. Cinaa isatti immoo kanatu mul'ata. Kalima dheengadda immoo miidhaginaa fi qulqullina magaalaaf jedhamee namoonni aspaaltii xaragaa turan. Kana biratti dhiisanii kun yoon qulqullaa'in qulqullinni sochiin qulqullinaa jedhamu maali moo qulqullaa'uu hin danda'u kuni magaalaa keessan keessatti argama waan ta'eef. Magaalli keenya magaalaa qulqullaa'uu illee dandeessu. Magaalaa kana ammootuyyuu hundaa'uun magaalaa Shaggar kan amma duratti si kaase kana wajjin wal qabatee magaalaa guddoo magaalaa qulqulluu smart city teknooloojiidhaan ammayyummaa ishii qabattee magaalaa guddoo akka waliigalaatti magaalli Shaggar magaalaa gaanfa Afrikaatti bara 2022tti magaalaa guddoo magaalaa addaa taateeti mul'ata sana qabattee magaalaa ijaaramteedha. Qabatamaan immoo kutaanii magaalaa Burraayyuusi bu'uura magaalaa Shaggar qabatee magaalaa hundaa'eedha. Magaalaa kana keessatti immoo hojiiwwan qulqullinaa gurguddaanii fi karaa adda addaatiin misoomni gurguddaan kutaa magaalaa hojiin qulqullinaa gurguddaan hojjettan balfa akkanaa kana maa maqsuu dadhabe? Magaalaa kana midhaaksuudhaaf hojiiwwan gurguddaatu hojjetamaa jira. Magaalaa kana keessatti magaalaa lakkoofsa uummataa baay'inaan keessatti jirudha. Magaalaa kan magaalaa diinagdeen karaa adda addaatiin keessatti gaggeeffamuu fi sa'aatii 24 hojiiwwan sochii diinagdee gurguddaan daldalli gurguddaan kutaa magaalaa keenya keessatti akkaataa ittiin adeemsifamaa jirutu jira. Kana keessatti immoo kana cirratti hojiiwwan qulqullinaa wajjin wal qabate akka kutaa magaalaa Burraayyuutti torbaniin hojiin duula qulqullinaa akkaataa ittiin gaggeeffamaa jirutu jira. Kana faana keessumattuyyuu hojii magaalaa midhaaksuu magariisummaa magaalaa wajjin wal qabate giriinariiwwan gurguddaa hirmaannaa kallattiidhaan balfa kana maqsuu ni dandeettamoo hin dandeettan? Maaliif immoo akkanatti kuufamee amma laaluu daawwachuu ni dandeenya viidiyoo isaa yoo nu taphachiisan isinis akka sirriitti ilaaltaniif qixa kanaan balfi achitti hin gatamne hin jiru. Karaa guddaadha kun karaa magaalaan keessan qabdu. Qulqullinni torbeen geggeessitan kana arguu dadhabe moo osoo arguu irra kutamu moo aspaaltii qulqulleessitu moo maal qulqulleessitu? Kana yoon qulqulleessine kana kaasuuf moo humna hin qabne? Humna illee hin dhabne hojii kana karaa adda ta'eedhaan akka kutaa magaalaa Burraayyuu keessatti hojjetamaa jira. Akkuma isin jedhu hojii magariisummaatii fi hojii qulqullinaa wajjin wal qabatee hojjetamaa jira. Keessumattuyyuu yeroo ammaa waldaalee 7 asirratti hojii qulqullinaa irratti kan hundeessine. Waldaan kunii fi hawaasni kutaa magaalaa Burraayyuu torban akkaataa ittiin qulqullina magaalaa irratti ittiin maaliif kana qulqulleessine torbeen egaa qulqulleessitan waldaa hanga erga hundeessitan kun maaliif kuufamee ta'a? Kuufama kana wajjin wal qabatee yeroo dhiyoo keessatti maashinii qabna. Maashiniin kun immoo suphaadhaaf iddoo suphaatii hin baane waan ta'eedhaaf agasiif garuu humna namaatiin akkaataa ittiin wanni amma mul'atu balfi kun walitti qabamee ittiin qulqullaa'uudhaaf deemaa jirutu jira. Gidduu kana immoo akka carraa gaafa guyyaa xaayanii kutaa magaalaa keenyaatti dhufutti roobni roobee ture. Roobni kun immoo walitti qabee bu'aawwan lolaan keessa yaa'u keessatti walitti qabee achi as garuu qulqulleessinee jira waan ta'eedhaaf hawaasni kutaa magaalaa laallee jira. Iddoo nu ilaalle kana gubbarra qulqulleessaa kan turtan suuraan isaas hin jiru. Kominikeeshinii keessaniin kan maxxanfame ilaaleeraan. Waan kanan inni qulqullinni isin qulqullu aspaaltii fi wanta magariisa tokko dabni wanuma gubbaa jiru goggogaa kana fuudhe malee kana rakkoosan qixaan kafuruu miti. Hanqina bulchiinsa gaarii dhabuu irraa akkanatti ka hanqina uummata keenya gartee irra gahaa jira. Akkasuma hojii dhabeeyyiin baay'atee namni jijjiirama uummataa fiduu dhabame. Nami mootummaan bakka tana nuu dalaydaa jee mootummaan bakka tana kaa'atu kunoo akka isin agartan kana isiniin jaa amma kunoo waa'ee isii gartee hojii irraa geggeeffamtee jirti. Haa galatoomu isiniin jennaa. Anwaar Jamaal akkuma kanatti itti nuufuuf isiniin jennaa. Walumaan ka daawwannu ta'a viidiyoo hafes na hordofaa. Namni keessan jiru tajaajilli sadarkaa gandaa fi goxitti gadi bu'ee hawaasa tajaajilu irratti waan irra jiru kan agarsiisuu fi guyyaa har'aa namoonni asitti tajaajilamuu barbaadan osoo dhufanis argachuu akka hin dandeenye kan agarsiisudha.
Amma kan argamnu bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeetti ganda Sandaafatti argamna. Ganda kana yeroo dhufnu sa'aatii tajaajilaati amma naannoo sa'a 9ti. Biiroo bulchiinsa irraa eegalee cufaadha. Biiroon isaanii sa'aatii tajaajila hojii mootummaatti. Kun immoo mana galmeeti. Manni galmees cufaadha. Guyyaa jimaataa sa'aatii 9 irratti biiroo itti aanaa bulchaati hin jirani. Itti fufaa kun immoo waajjira paartii gandichaati. Kunis cufaadha sa'aatii tajaajila hojii mootummaatti. Akkasumas eejensii galmeessa ragaalee siivilii ganda Sandaafaa biiroon isaanii cufaadha. Kanaafuu kenni tajaajila mootummaan sadarkaadhaan gadi buusee irratti hojjetu sadarkaa gandatti gaafa gadi bu'u yeroo uummanni tajaajila barbaadutti qixa kanaan waajjiraaleen cufaa yoo ta'an kenni tajaajila akkamitti si'atuu danda'a. Bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkee keessatti gandi Sandaafaa sa'aatii tajaajila mootummaatti biirooleen hedduun cufaadha. Kanaafuu kenni tajaajila irratti kun danqaa jiruu fi mootummaan immoo dhimma kenna tajaajila qoratee sadarkaa rakkoon kun akka furamuuf hojjetaa jiraatus sadarkaa gaditti yoo gadi bu'u ammas hawaasa tajaajiluudhaaf fedhii dhabuun biiroo cufatanii sa'aatii tajaajila mootummaatti biiroo taa'uu dhabuun danqaa ta'ee sadarkaa gaditti itti fufuuf agarsiiftudha. Daawwattoota keenya walitti deebineera. Dhimmi kun mootummaan dhimmoota irratti xiyyeeffatee waggoottan darban keessa hojjetaa ture. Nus akka miidiyaatti irratti hojjetaa turre keessaa tokko. Qixa kanatti gandi tokko guyyaa tajaajilaatiin cufatee yoo deemu rakkoon kun immoo qoratamee adda bahee namni itti leenji'ee rakkoo kana nutu fideedhee fudhatee bahee torbee osoo hin guunne ji'a osoo hin guunne sanumatti gaafa deebi'u maali bu'uurri isaa? Tolee gurmaa'insa wajjin wal qabatee magaalli jira, magaalaa gaditti gandi jira, gandaa gaditti gooxiin hin jira, gooxiidhaa gaditti immoo ijaarsi ollaa hin jira jechuudha. Akka magaalaa keenyatti guddina magaalaa keenya wajjiniinis wal qabatee kenna tajaajilaas haa ta'u hojiiwwan misoomaas kan diinagdees kan siyaasaas haa ta'u akka ariifatuuf caasaa sadarkaa gadiitti kan ijaarreedha. Caasaa sadarkaa gadii keessattuu ganda cimaa ijaarree hojii mootummaa ganda keessatti kennamuuf karaa siyaa'ina qabuun karaa jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruu danda'uun taasisuudhaaf gandi jira jechuudha. Akkuma amma suura irratti dookumentarii kaastan kanatti gooxiin qaamni gooxa irratti hojjetu qaama tajaajila bilisaa kennuudha jechuudha. Qaamni caaseeffama ta'ee tajaajila kennu guyyaa hunda argamuu qabu. Gandarra jira jechuudha. Gadi taa'ee akka seektara mootummaa yookiin akka gandaa sanitti gadi taa'ee hojii isaa aktiviitii jiru guyyaa guyyaadhaan hojjechuu irratti namni jiruu qaba. Mindeeffamaa miti hojii bilisaati kan hojjetamu jechuudha. Yeroo tajaajila saganteeffataniiti tajaajila kan kennani sadarkaa gooxi. Hojii mootummaa bilisaan hojjetama? Gooxi irratti tajaajila kan kennan. Tajaajila akkamii kenna namni bilisaan achitti hojjetu guyyaa barbaade yoo dhufuu danda'e? Dhugumatti rakkoo tajaajilaa furuuf immoo maaliif barbaachisee gooxiin? Gooxiin tajaajila furuudhaaf sirruma akka kaaste gooxi irratti garuu akka hojjetaa mootummaa sadarkaa gandaarra yookiin sadarkaa magaalarra jiru osoo hin taane qaama volontarii ta'e kana dirqisiisteetii miti kan hojjechiistu jechuudha. Garuu qaamni akka magaalaa keenyatti fakkeenyaaf tajaajila hojii misoomaa hin hojjetu, hawaasa sosochii hawaasaa hin taasisu, hojiiwwan sosochii uummataa barbaadan hundasaa hin hojjetu jechuudha gooxi irratti. Amma gaggeessaan gooxi torbanitti si'a 3 itti fufiinsan illee ta'uu baatu jechuudha gooxi irratti. Ganda irratti garuu kan ganda irratti kaastee gandi Sandaafaa gandoota gurmaa'insa irra deebiidhaan ijaaraman gandoota 8 qabnu keessaa ganda tokkodha. Hawaasni ganda kanarraa ganda Sandaafarraa tajaajilu toora 41,000 kan ta'udha jechuudha. Kanaafis hooggansa toora nama 7 hojjetaa immoo wiirtuu dabalatee jechuudha. Nama 10 toora sanii kan qabnudha jechuudha. Guyyaa sun guyyaa isin dhuftanii ilaaltan sana akka carraa galii magaalaa keenyaa keessattuu xiyyeeffannoo mootummaa kan ta'e hojiin misoomaa tokko hojjetamuu xiyyeeffatee kallattii kaa'e guyyoota 3 lakki maalirraa ka'amee kana kan ta'ee fi mootummaan kallattii lama kennuu hin danda'u. Tokko guyyootan adda bahanii
qaamni hundi taa'ee itti tajaajiluu qabu jedhame guyyaan kun akkanumatti miti nus kan kaafe. Sirriidha. Kana kallattii ka kenne mootummaa. Namni gadi baheen hojjetinii miti biiroo taa'ee haa tajaajiluu jedhame. Sirriidha. Maal guyyaa biraa sassaabuu hin danda'u namni kun guyyaa haa tajaajilu jedhame. Siifin kaasaa maaliif guyyaa san wataatiin kun ta'e kana siin jechuufini. Akka magaalaa keenyatti gabaan beekamaa gabaan ayyaana gabaa guddaatu jira jechuudha. Gabaan gaafa sanbata xiqqaa keessattuu dhaaba loon irratti dhaabni loonii kun kan jiru ganda sandaafaa kana jechuudha. Hooggansas hojjettoota achi keessa jiran amma miliyoona tokko tuqaa shan sassaabne jenneeti kan karoorfanne. Gabaa roobitii fi gaafa gabaa sanbata xiqqaa. Namni kana sassaabu hin jiru tartiiban. Jechuun waa baay'eetu jira. Kan nagahee kutu. Dhimmi abbaan ilaalu hin jiru. Ganda guutuutu baheetiin sassaaba. Jira kan nagahee kutu jira. Achi keessatti kan caasaa nageenyaa wajjin waliin qindaa'ee akka galiin sun taasifamu kan hojjetu jira jechuudha. Sa'aatii 9tti anumatu bulchaas gandaa caasaa gandaa dabalatee argitan yoo ta'e balbala wiirtuun achitti tajaajila kennaa jira jechuudha. Qaama kan waameen orienteeshinii kenneef maaliif guyyaa sanitti maallaqa argachuu qabnu san argachuu qabna waan ta'eef. Maallaqa namoonni kun bahan malee argamuu hin danda'u. Mallaqni sirna mataa isaan qabu. Hin qaba. Namoonni abbaan taayitaa galii hin jiru. Magaalaa keessa. Waajji abbaan taayitaa galii nagahee qabateet hojjetaa isaa achirratti hirmaachisee maallaqa hin kuta. Garuu caasaa nageenyaa hojii kan hojjetu. Laakki hojii duulaa osoo hin taane bakka hojii duulaatti si barbaachisutti duulaan kan hojjetu hin jira jechuudha. Mootummaan garuu guyyaa sanitti naa duulaan jenne. Biiroo taate abbaa dhimmaa tajaajila jettan. Galii galchuu waan tokko. Abbaan dhimmaa yaas dhufe namoota kana dhabaa nama hunda baaftanii achi fidaa. Waan kallattii taa'e waliin dhiitu. Wal dhiituu danda'a. Garuu danda'a osoo hin ta'in kallattiidhaan wal dhiiteera malee. Amma hojiin tokkoffaan lammaffaan sadaffaan keenya hojiin kenni tajaajilaa jira. Hojiin misooma wajjin wal qabatee misooma tokko hojjechuudhaaf galiin si barbaachisa. Amma akka magaalaa keenyatti magaalli keenya galii mana qopheessa miliyoona 170 sassaabuudhaaf kan galii guyyaa san sassaabattan malee kallattii mootummaatii miti kan isin cinqe. Taatee guyyaa san ta'e sa'aatii 9tti dhaqamee ilaalameen anuu sa'aatii 9tti hojjetaa san kanan hooggansa wajjin walitti qabe kanan turre sa'a 8tti sin turre wachi turre deddeebinee baay'ee laallee waan sa'a tokko miti. Amma rakkoo kenne tajaajilaa jiru maaliif taatee guyyaa tokko jalatti dhoksuudhaaf yaadame biiroolee keessallee akkasuma bara. Lakkaan biiroo ganda tokko qofaa miti. Biiroo keessas rakkoon jira. Rakkichi akka mootummaattuu qoratamee adda baheera. Sirriidha. Rakkoo san dhoysuurra dhugaa jiru himuun waan kana fayyisuuf hin ta'u. Dhugamatti rakkoon kun guyyaan sun waan akkas ta'eef hin jiru. Rakkoon kenne tajaajilaa naamusa hojjetaa wajjin wal qabate hin jiru jechuu kooti miti. Akka magaalaa keenyattu xiyyeeffannoo guddaa itti kenninee rakkoo kenne tajaajilaa rakkoo bulchiinsa gaarii jenne adda baasnee irratti hojjechaa jira. Hanqinni guutumaa guututti akka magaalaa keenyatti kenne tajaajilaa wajjin wal qabate waan hunda fixataadha. Rakkoon hin jiru. Hawaasni tajaajila dhufe hundatti gammadee deemaa jira jechaan jiru. Garuu mooyyuu taatee guyyaa san ta'e san irratti sirriitti waan kan ofuma abbummaadhaan natu qabatee orienteeshinii kan kennaa ture. Amma guyyaa sanitti toora qarshii 700 oli kan sassaabne jechuudha gaafa qadaame. Isin waa'ee kallattii taa'eeti moo waa'ee qarshiitu isin cinqe? Kallattiis cabsaan jiru baay'ee. Kallattiis cabsine isin jechaa jiru. Kallattiin maal jedhu? Kallattiis cabsine isin jennu namni. Lakki kallattiin already cabeera. Maaliif nama taa'ee haa tajaajilu jedhamee kallattiin taa'ame isin immoo lakki biiroo bahaa hojiirratti bobba'aa jettaniin. Kun cabsuu miti. Amma gabaan guyyaa sanii deebi'ee hin dhufu waan ta'eef jechuudha. Hawaasni keenyas ofii isaatiif wajjin hirmaateet ofii isaatiif galii irratti jechuudha. Amma magaalli keenya guddinni magaalaa keenya iyyuu kan argame tokko akkaataan sassaabbiin galii keenyaa nama hunda baaftaniiti galii kan sassaabdan. Namni gandi tokko guututti cufatee gandarratti nama meeqa jira wiirtuurratti nama 5tu jira. Wiirtuurratti jechuudha. Rakkoo kenne tajaajila amma taatee guyyaa tokko achitti ta'e goxiin hin jiru gandi hin jiru namni biiroo keessa hin jiru. Kuni hundi galiif hin baane. Goxiirraa kaasee ganda deemnee hanga